isa mitira jaha hangamga walakkaan hagamii kan jedhu farra shamsiyaa asuma shaashamannee keessa haadha isiitiif surprise goote fe'uuf jarjaraa jira isin beeksisuu qofaaf namoonni hedduu assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu ashama harka fuune oromoo kiyya guutuu jirra jirtu isiniin jedha kunoo mitirri jahaa jechuun hagana jechuudha hundi isaa mitira lamaan ka hojjetame yoo ta'u akkasuma mootuyyuu fe'attillee tahee kaayumsaaf teessumaaf kiraa manaa yoo hin ta'ini akkaataan kun hedduu miidhagaadha akka barbaadanitti elisheeppis kaa'uu ni danda'anii kanaaf hordoftoota fi kabajamtoota kiyya namoonni hedduun kan kee hagam gaa mitira jaha jettaa naan jettanii hundi keessanuu baga jiraattan isiniin jedha mitira jaha jechuun waan hagam argitaniiti mitira lamaan hundi isaa kan hojjetame tikkaa afurii fi akkasuma mootuyyuu makaddaa afur qaba asirraa eegalee jechuudha haala kanaan akkanatti dhufe haala margitan kanaan irra deddeebi'ee isin agarsiisa waan isiniin jechuu barbaadu asirratti kalara adda kalara fedhii keessanii filadha kan an isinii gadi dhiisu qofa osoo hin tahin kan ofii feetanillee akkasuma ammoo kan barbaadanillee namoonni hedduu jechuudha majlisni kun meeqan ajajame warri naan jettan gatii isaa namoonni hedduu yoo an himunni dhoysita sagalee haga dhumaa dhageeffadhaa warra akkas jettan maatiin kiyya guutuun maashaallah alaykum ni dhageeffatanii ni hubatanii ni obsan ammoo takka jarjartuun jechuudha jalqaba yeroo ammeeshaacha irraa dubbadhu qofa sagalee dhageeffattee osoo hin xumurin gatii hin himtuutin dhoysita gatii maalirraa dhoysa sii ta'uun bitattaa sii ta'uu baatuun dhista kanaaf maatiin kiyya guutuun jaalatamoo fi kabajamoo hundi keessanuu kun abbaa tiknisa soddomaati hubadhaa sirrittina kan inni hojjetame mitira jaha teebilii qaba akkasuma immoo teebiliin isaa 5 ammoo jarjaraa waan fe'aa jirruuf daqiiqaa muraasa bichaadha giddiin kadhadhee jechuu dhugaa rabbii isinitti hima asuma keessa waan taniif maatiin ofii dhufanii jaalatanii laallatanii fudhatanii haadhallee rabbiin inshaallah gammachiisee fedhii rabbiitiin du'aayii rabbiin ilmoo isaaniiti goosisee mucattiilee yaada muraada rabbii siyaa guutu mee ijoollee haadha ofii surprise gootu akkasuma mootuyyuu namoota gagammachiisuuf jecha nama sargii cidha qabu du'aayii godhaafi kayaadullee ammootuyyuu akka rabbiin isaa milkeessu mitirii jaha jechuun maashaallah guddaadha bareeda kiyyallee haganuma gayaa kalaratu garagara dhugaa dubbachuuf ammoo kalarri kun duuna ajabe hunda caalaa natti tolee malee waraabuun hedduu yoo dhugana himinaan jettan jarjaraa waan deemeef waraabuu hin barbaadu garuu jaaladhee jennaan kalara kana yoo maatiin kiyya jaalatamuuf kabajamuun hin argine akkami ajajatan ka jedhu giddiidhaan jechu sanuu namni achitti waan birii silaalanii maal jedhanii warri majliisallee ofii dhufanii kallattiidhaan fudhatanii asirratti namoonni hedduun ingeessituu jettanii warroonni nagaafattan akka ajaa'ibaatti geessa bakka isin barbaadanii fi kallattii isin barbaadan meeshaa isin barbaadan hundaa isiniif bita mee isinitti dheeressu namni hedduun qarshii isaa dhaga'uuf jarjara waan ta'eef gaafa san qarshii gimmaashni isaa yookiin walakkaan isaa yookiin mitirri jahaa yookiin ammootuyyuu abbaa tiknisaa 30 yookiin kaareen jahaa jechuudha mee oduu isinitti dheeressini hordoftoota fi kabajamtoota kiyya qarshii 66 gaafsan ka hojjetameedha har'a achin jiru haga ajajame hagam warri naan jettaniif ammootuyyuu ji'a tokko caallee jirra bulii 20 illee ni baha ni akkasuma bulii 25 illee ni baha kaisi akkuma dhufeen boondidii tokkoffaa dhufe asirra waan isin hubachiisuu qabu tikkaan tun takkittiin irraa dogongoramte taananii hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa waan sirriitti sinnaa hubattanii beekuu qabdan majlisni na duuba sun ammoo abbaa tiknisa 40ti namoonni ajajachuu barbaadan isallee ajajadha isa walakkaa irraa dura ajajee baasee walakkaan isaa hafee jechuun firii 24 dhufe 24 keessaa 12 dura namni baafatee jira 12tu hafee namni mubaasharaa yookiin ammoo kallattiidhaan bitachuu barbaadan illee lakkoobsi kiyya kunoo duwwaa 978 1572 75 heloo ummurazaan yoo barbaadan Zubayda Muhammad jettanii dhufuu ni dandeettanii hordoftoota fi kabajamtoota kiyya nama gaafachuu barbaadu qofa osoo hin tahin gaafii yoo ta'e asuma jala viidiyoo obsaan eeggadhaa isiniif deebisaa tokko isaatiin kunoo akka sirriitti xiyyeeffattanii fi hubattan tiknisa isaa makaddaa isaa tikkaa isaa carqii isaa boondidii isaa darajaa isaa hunda isaatu isin agarsiisaa jira hagam guddatorri jettaniif achirraa kaasee hanga bakka tikkaa atanaatitti muraa kanaatitti mitira lama kun ammootuyyuu koornarii yookiin ammoo ruknii akkasuma ammootuyyuu namoonni gariin ammootuyyuu waan jettaniin afaan adda addaatiin anuu afaan 3 beeka inni kunillee mitira lama jiha tokko mitira tokko jiha tokko mitira tokko itti aansuun ammoo kunillee mitira lama walirratti hunda isaatuyyuu mitira lama lamaan hojjenne amma haala kanaan kenne malee L shape ta'a jechuudha hordoftoota fi kabajamtoota
kiyya akkam eelishee bitaa yoonaan jettanii bakka ruknii kanarraa mitirri lamaallee garana yoo dhufe mitirri afranuu mitirri shanii gara tokko taa'e mitira tokko bichatuuyyuu firiijilleen hin jira firiijillee inshaallah yoonaa danda'amee jedhe sapiraayizicha irratti yoo danda'e isinii waraabaa manni xiqqishuudha waan ta'eefi hordoftoota fi kabajamtoota kiyya namoonni mana xiqqaa qabdan saalona xiqqaa qabdan kontirool waan adda addaa jechuu barbaadan majlisni kun baay'ee bareeda akkasuma immoo abbaan tiknisaa diidamaas tahee kudhanii firaasha warroonni bitattan firaasharra majlisa isinii filadha sababiin isaa qarshiin isaa dhugaa rabbii dubbachuuf achuma gaa ni caalayyuu jedhee yaada tikkaa hin qabu tikkaa irra yoo dabalchiiftan teebilii hin qabu teebilii irra yoo dalaysiiftan kunniin hundi walitti dhufee qarshiin waan majlisaa caala hordoftoota fi kabajamtoota kiyya asumaan immoo majlisa diimaa kana namoota hedduutuyyuu barbaadan natti fakkaate hedduu har'a waan biizii taheef jechuu dhugaa rabbii isinitti himaa sababni biizii tahe viidiyoo waraabuu dadhaboo doon tahin bilbila kiyyatuyyuu tikka chaarjarii jechuudha guyyaa lamaaf hin qabu warroonni keessan naqunnamtan meeshaa ajajataa hartan ni beeytanii chaarjarii bilbilli kiyyan qabu mabraatiin na jalaa baddee guyyaa sadihii fi chaarjarii waan hin qabneef haala kanaan jechuu waraabee inni kunillee majlisni kunillee akkasuma abbaa boondidii tokkoffaa tiknisaa soddomaati kalara kanaanii waan hunda qabaa inni mitira 12 waraabuu hin dandeenye inni baatii lama saatii na bira ture inni sarra fe'amaa jira haguma san xiqqoo jechuu chaarjariin naa fudhannaan keessa isinii buuse horaa bulaa sheer sabskraayib laayik oliif godhaa isin jaaladha isin kabaja